Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Barri moofaan bara 2016 dhumatee barri haaraan bara 2017 irra seenuu isaa hordofee namoonni ergaawwan baga isiniin ga'ee fi hawwii qaban dabarfatanii jiru. Godina Baalee aanaa Sinaanaatti riqichi cituudhaan miidhaan qaqqabee jira. Dura ta'an TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaammeeshaan bara 2016 kennaniin naannoo Tigraay fi aangaa'onni Eertiraa wal quunnamaa akka turan eeree jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallee Naayiroobii addaan kutee. Oduu kennaa ibaatiin Tiraampii godaantonni saree fi adurree nyaatu jedhanii jira. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turuun Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Barri moofaan bara 2016 dhumatee barri haaraan bara 2017 irra seenuu isaa hordofee namoonni ergaawwan baga isiniin ga'ee fi hawwii qaban dabarfatanii jiru. Bara 2017 bara imimmaan uummataa itti haqamee jaalalaa fi obbolummaan itti dagaagu akka ta'uuf hawwii qaban dhaammatanii jiru. Guutuu isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Barri moofaan bara 2016 dhumatee barri haaraan bara 2017 irra seenuu isaa hordofee namoonni ergaawwan baga geessanii fi hawwii qaban ibsataa jiru. Barri 2017 bara imimmaan uummata irraa itti haqamee jaalallee fi obbolummaan itti dagaagu akka ta'uuf hawwii qaban dhaammataa jiru. Baroonni darban kun uummata Oromoodhaa fi baroota yaaddoo fi gadaddoo manaa fi qe'ee isaan irratti wal ga'ee ture ta'uus yaadachiisanii nageenyi qe'ee Oromoo keessaa dhiibamee jireenya uummata nagaa kallattii adda addaa mancaasee jiraachuu simanii jiru. Baroonni tajaajila fayyaa, daandii, ibsaa, bishaanii fi elektiriikii walumaa galatti tajaajiloota bu'uuraa ta'an argachuun malee osoo hin argatin hafuus yaadachiisanii jiru. Addatti baroonni darban kun uummata Oromoodhaaf baroota nageenyi isaanii boora'ee fi jeeqamee qe'ee isaan irra jiraachuu dadhabee irraa buqqa'ee fi ajjeefamee ta'uu isaas ibsanii jiru. Barri 2016 kun gidiraa kanatti xumura taasisuudhaan uummanni jireenya boqonnaa haaraa keessa akka eegalu taasisu jechuun hawwii qabanis dhaammachaa jiru. Nageenyi bu'uura waan maraa fi murteessaa ta'uu kan ibsan qaamonni adda addaa hawwii qaban ibsatanii jiru. Mootummaan nageenya buusuu keessatti gahee olaanaa qabaatullee nageenyi kun hundee irraa akka bu'uudhaaf gochaan deeggaree yeroo agarsiisuu hin mul'atu jechuun komatanii jiru. Qaamota hidhannoon qabsoorra jiran waliin wal loluullee yoo xiqqaate uummata nagaa ajjeesuu, hidhuu fi dararuu dhiisuun fedhii nagaa buusuudhaaf qaban agarsiisuu qabaa tures jedhanii jiru. Yakkaas hojjetee nama umriin isaa waggaa 18 darbee maatii itti gaafatamaa taasisuun haadholii fi akkasuma maanguddoota irraa dararaa jiraachuun olaantummaa seeraa kabachiisuu akka hin taane ibsanii jiru. Mootummaan ofii isaatii olaantummaa seeraa cabsaa, olaantummaa seeraan kabachiisa jechuudhaan waan hin fakkaanne lama wal faana oofaa jiraachuus komatanii jiru. Guyyaa guyyaadhaan sagalee barreeffamaa waamicha nagaa taasisaa qofti gahaa akka hin taanes kan dubbatan waamichi gochaan deeggarame barbaachisaa ta'uu simanii jiru. Bara haaraa bara 2017 kanaatti qe'ee Oromoo keessatti nagaan bu'ee haadhaa fi abbaan Oromoo irraa imimmaan qooree arguu barbaanna jechuun kumaatamnoonni ergaalee qaban dabarfatanii jiru. Yoo hin taane garuu barri kunis baroota darban caalaa haadholii fi abbootii Oromootti hammaachuudhaaf jira jechuun hawwii nagaadhaaf qaban dhaammachuun haaluma kana keessa jiraata boqaa birraa geessanii baga geettan waliin jechuun ergaa waliif dabarsaa jiru. Oromiyaa Freedom Mediaanis uummata Oromoo maraan baga dukkana gannaa baatanii boqaa birraa geessan jechuun ergaa baga geessanii isiniif dabarsee jira. Godina Baalee aanaa Sinaanaatti riqichi cituudhaan miidhaan qaqqabee jira. Aanaa Sinaanaatti riqichi lagaa Togonaa cituudhaan konkolaataa fe'umsaa tokko garagalee jira. Guutuu gabaasa kana awwal kurkuraa itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Baalee aanaa Sinaanaatti riqichi cituun miidhaa dhaqqabsiise. Fulbaana tokko bara 2017 aanaa Sinaanaatti riqichi laga Togonaa cituun konkolaataa fe'umsaa dhidhimse. Balaa dhaqqabeen konkolaachisaa fi namootaan konkolaaticha keessa jiran lamarratti miidhaan qaamaa kan ga'e yeroo ta'u
qabeenyi manca'uutu ibsame. Riqichi citas yeroo dheeraadhaaf tajaajila kennaa kan ture yeroo ta'u rakkoo kanaan sochiin geejjibaa gara godina Baalee Bahaa waliin jirus danqamuusaa bulchaa naannoo Sinaanaa obbo Balaay Boojaa ibsani. Konkolaataan fe'umsaa lakkoofsi gabatee isaa 1343 iitii ta'e suuqidda fe'ee gara magaalaa Roobeetti deemaa osoo jiruu riqichi cituun miidhaan qaqqabutu ibsame. Dura ta'an TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamni 5 bara 2016 kennaniin naannoo Tigraay fi aangaa'onni Eertiraa walquunnamaa akka turan eeree jira. Waggoota dheeraadhaa fi siyaasa Itoophiyaa to'atee kan ture TPLF'n dheenna kana muddamaa keessa galee jira. Guutuu gabaasa kana awwal kurkuraa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Dura ta'an TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaa qaamni 5 bara 2016 kennaniin naannoon Tigraay fi aangaa'onni Eertiraa walquunnamaa akka turan eerame. Waggoottan dheeraaf siyaasa Itoophiyaa to'ataa kan ture TPLF dhiyeenya kana muddama keessa galeeti jira. Bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaan durfamuu fi gareen dura taa'aa TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu adda addatti ibsa kennu. Dura ta'an TPLF kun ibsa isaanii keessatti waliigalteen Pirootoriyaa booda mootummaan giddu galeessaa waliin qofa osoo hin taane faannoo fi mootummaa Eertiraa waliinis nagaa buusuu qabna jechuudhaan gareen obbo Geetaachoo Raddaan durfamu Eertiraa waliin dubbachaa akka ture eerane. Kunis kan ta'aa ture beekamtii koree hojii raawwachiistuu TPLF fi mootummaa giddu galeessaan akka ta'e ibsa Dabratsiyoon. Kabajamoo ministeera muummee Abiyyi mataan isaa Shaabiyaan guddoo isinitti mufattee waliin dubbadhaa walii galaanuun jechaa turan jedha Dabratsiyoon. Dura ta'an TPLF fi Dabratsiyoon waraana kaaba Itoophiyaa waliigaltee Pirootoriyaan goolabame booda mootummaan Eertiraa fi bulchiinsi naannoo Tigraay dhimma kanarratti dubbataa akka turan garuu bal'inaan waan ibsan hin jiru. Jilli obbo Geetaachoo Raddaan durfamu yeroo gara yerootti irra deddeebiidhaan aangawoota Eertiraa waliin mari'achaa akka turan kan eere Dabratsiyoon amma hariiroo kana gara biraatti jijjiiruuf ta'e jedhanii akka waan waggantoota duraanii raawwatame fakkeessuudhaan dhiyeessuun dogoggora jedhani. Waraana Tigraay booda waggantoonni TPLF fi hariiroon Eertiraa waliin qaban irratti wayita ifatti dubbatan kun kan jalqabaati. Dura taa'ichi haasaa isaanii mariin beekamtii qaamolee hundaatiin amma akka haaratti ka'uun isaa sirrii miti jechuun yaada obbo Geetaachoo Raddaa kennan qeeqani. Obbo Geetaachoo Raddaa baatii darbe keessa yaa'iin TPLF gaggeessuuf fudhatama kan hin qabnee fi seeraan ala jechuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraayitti dabaluudhaan sochiin TPLF kun itti gaafatamummaa jalaa miliquun deebisanii gara aangootti dhufuuf yaalii taasifamuudha jedhani. Obbo Geetaachoon akka yaa'icha irratti hin hirmaanne wayita beeksisanitti qondaaltonni TPLF olaanoon humnoottan alaa waliin wal ta'uun hojjechaa jiru jechuun himataati ture. Obbo Geetaachoon ibsa gaazexeessota naannichaatiif kennaniin qondaaltonni TPLF afur gochaan isaanii humna alaa deeggarsanuu ta'a jechuun raawwataa jiran gara rakkoo hin barbaannetti nu geessuu mala yeroo jedhan dhaga'ama. Obbo Geetaachoon qondaaltota afur jiranis ta'e qaamolee humnoottan alaa jedhan maqaadhaan hin dhoofne. Aangawoonni Eertiraa fi aangawoonni naannoo Tigraay mariin taasisaa jiru jedhamee ilaalchisee deebii kan kenne Dabratsiyoon yaaliin keenya marichi karaa nagaatiin itti fufisuudha jedhani. Dura ta'an TPLF rakkoon nageenya daangaa Tigraay fi naannoo daangaa Eertiraa ture mariidhaan furamuu kaasuun dhimmoonni ijoon jedhaman kaan garuu hoggansa mootummaa federaalaatiin akka furamu ibsan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad erga bara 2018 gara aangootti dhufanii booda walitti dhufeenyi Eertiraa waliin ture fooyyessuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuun ni yaadatama. Haa ta'u malee waraana kaaba Itoophiyaa waggaa lamaaf tureen booda pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gidduutti walitti dhufeenyi ture deebi'ee kan laafe fakkaata jedhu. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii Naayiroobii addaan kutee. Daandiin qilleensa Itoophiyaa lagannaa hojii buufataa xiyyaara idila addunyaa Jomo Keniyaataa adeemaa jiruun balalliin gara Naayiroobii fi Naayibooraa akka adda citu taasisee jira. Awwal kurkuraa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalii Naayiroobii addaan kutee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa lagannaa hojii buufata xiyyaara idila addunyaa Jomo Keniyaataa adeemaa jiruun balalliin gara Naayiroobii fi Naayibooraa ka'uu addaan kutuu beeksisee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii xiyyaaraa sababii lagannaa kanaan addaan citeef dhiifama gaafatee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa taatee Naayiroobiitti mudate kana hordofee akka jiruu fi dhiibbaa imaltoota qaqqabu xiqqeessuudhaaf akka hojjetaa jirus beeksise. Buufata
xiyyaaraa guddicha Keeniyaa buufata xiyyaaraa idila addunyaa Joomoo Keeniyaataa keessatti ergaa waldaa hojjettoota inveeshinii guddicha karoora mootummaan buufata xiyyaaraa kana dhaabbata Hindii Aadiin Guruuppii kireeffachuudhaaf jechuusaa mormuudhaan hojii addaan citee booda hojii dhaabee jira. Oduu kennaa ibaatiin Tiraampii godaantonni saree fi adurree nyaatu jedheenii jira. Tiraampii falmii jalqabaa kaadhimamtuu pirezidaantii dimokiraatotaa kan taate Kamaalaa Haaris waliin taasisan irratti dhimma beeladootaa kaasanii jiru. Duula filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi Kamaalaa Haaris falmii jalqabaa kibxata taasisan irratti Tiraampii dhimma godaantotaa irratti dubbii dubbatuun isaanii qeeqaa jabaa mudatee jira. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Tiraamp falmii jalqabaa kaadhimamtuu pirezidaantii dimokiraatotaa kan taate Kamaalaa Haaris waliin taasisan irratti dhimma beeladootaa kaasanii jiru. Duula filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi Kamaalaa Haaris falmii jalqabaa kibxata taasisan irratti Tiraamp dhimma godaantotaa irratti dubbii dubbataniin qeeqni jabaan mudatee jira. Tiraamp falmii isaanii keessatti godaantonni beeladoota nyaatu jechuun dubbatanii akkasuma saree fi adurree nyaatu jechuun beeladoota nyaachuun immoo salphina jedheetii jira. Falmii sana sa'aatii muraasa dura itti aanaan Tiraamp JD Vaansin Ohaayoo keessatti godaantonni haayit beeladoota ummata jalaatanii nyaachaa jiru jechuudhaan haasofni ragaa hin qabne miidiyaalee hawaasaa irratti naanna'aa jira. Haaris gama isaaniitiin waa'ee hin taane haasa'u jechuun morkataa isaanii Tiraampiin qeeqanii jiru. Miidiyaan hawaasaa paartii Riippaabilikaalaa kanneen akka koree haqaa miseensota Riippaabilikaalaa ta'an akkaawuntiiwwan tiwitaraa isaanii irratti himannaa kana eeranii jiru. Tiraampis ta'ee Vaansiin paartii Riippaabilikaalaa dhimma godaantotaa irratti kaadhimamtuu paartii Dimokiraatotaa Kamaalaa Haaris qeequudhaaf itti fayyadamanii jiru. Dubbii himaan mana maree nageenya biyyaalessaa Ameerikaa Joon Kirpiin immoo yaada Vaanis kana balaaleffatanii jiru. Yaada shiraa kana arrabsoo sanyummaa irratti hundaa'edha jechuunis qeeqanii jiru. Himannaan kun maddoota adda addaa hedduu irraa kan dhufe fakkaata. Ragaan kun bu'uura kan hin qabne ta'us miidiyaa hawaasaa deeggartoota Tiraamp ta'aniin qoodamaa ture. Walgahii hagayyaa 27 komishinii magaalaa Springfield irratti jiraataan naannoo sana kan akka miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumuun of ibsu godaantota haayit irratti himannaa akkasii kaasanii jiru. Himannaa kana keessatti godaantonni kunniin daakiyyee paarkii nyaataaf qalaa akka turan dabalatee immoo qondaalonni magaalattii godaantota fiduudhaafis kaffaltiin isaan kaffalamuu isaanis himatee garuu himannaa kanaaf ragaa tokkollee hin dhiyeessine. Nama biraan ammoo baatee hagayyaa gabaasni waa'ee dubartii adurree ajjeestee nyaattee to'annoo jala ooltee tokko toora intarneetaa irratti tatamsa'aa ture. Gabaasnichi lammummaa dubartii kanaa hin eerre ture. Gabaasichi lammummaa dubartii kanaa kan hin eerre yoo ta'u boodarraa bakki mudatee Springfield keessa akka hin taane baramee jira. Magaalli keessatti raawwatame jedhame Kotonikaa jedhamti. Poolisiin Kotonikaa BBC'tti akka himetti komii godaantotaa haayit irratti dhiyaate kun tasumaayyuu kan isaan ilaallatu mitiis jedhee jira. Eeloon Maaskiin illee himannaa bu'uura hin qabne kana waan gosaa ittiin maxxansuu yoo ta'e illee miiliyoonotaan lakkaa'amuun ilaallamee jira. BBC'n verifaayin waa'ee himannaa kana komishinii magaalaa Springfield waliin dubbate gabaasni amanamaa yookaan immoo himannaan addaa namoonni dhuunfaa hawaasa godaantotaa beeladoota miidhuu isaanii agarsiisu akka hin jirre bira gahamee jira. Springfield Ooyaa keessatti godaantonni baay'ee keessa jiraatu. Springfield keessa ummanni 60,000 ta'u jiraataa jira. Waggoota dhiyoo godaantonni 60,000 achi jiraachuu eegalanii jiru. Baay'een isaanii immoo hayaat irratti kan dhufanidha. Waggoota muraasa qofa godaantonni 20,000 ta'an dhufan jechuudhaan godaantonni magaalattii ibsanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turani. Oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture aan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.